Gurra qabaattu dhaabbadhu dhaggeeffadhu. Dura jalqabarratti obboleettii keenya Waaqayyo lubbuu keessiif haa maaru jechaa shamarran hundi keessanuu viidiyoo kana keessatti of ilaalaa. Kan du'e hin deebi'u, kan deeme hin deebi'u, kan jiru garuu kan du'e irraa barumsa fudhadhaa. Shamarran keenya baay'een dhaabitti osoo jirtan kan of ajjeeftan jirtu jechuudha. Innis akkana ture. Obboleettiin keenya tun Maartaa jedhamti. Dhalattuu Iluu Abbaa Booriiti. Hojiidha jettee karaa biyya Gaambeellaa deemtee achitti osuma hojjettu mucaa Abeel jedhamu tokko wal barti. Mucaa kana wajjin hariiroo jaalalaa eegalti. Mucaa kana hariiroo jaalala cimaa keessa waliin seentee jaalala guddaa keessa waliin seentee wal jaalatanii wal jaalachuu keessa darbanii mana tokkotti galanii jireenya waliin jiraachuu jalqaban. Osuma akkasiin jiranii garuu haa ta'uti adeemsa keessa namni yoo wajjin turu yoo wajjin jiraatu nama immoo duuba isaa baraa deemta jechuudha. Inna guyyaa kaanitti waa'ee mucaa kan waa'ee abbaa manaa ishii Abeel jedhamu kana yeroo bartutti inni akka bultii biraa qabuu fi akka ijoollee sadii horatee jiruu fi jireenya isaa akka ijaarratee jiru barti. Yeroo kana aarii guddaadhaan guutamtee sin barbaadu narraa deemi jettee ofirraa ariiti. Yeroo kana inni eeyyamamaa ta'ee jireenya ishii keessaa ba'uu hin dandeenye ani abbaa manaa keeti jireenya kee keessaa hin ba'u jedhee itti dhaadate. Itti dhaadate sodaachisuu eegale. Sodaachisuu yeroo eegalu kana sodaarraa kan ka'e hojii ishee gara magaalaa Finfinneetti akka jijjiirraa gaafatte jijjiirraa sanillee akka carraa ta'ee argatte gara magaalaa Finfinneetti galte. Haa ta'u oduu achi teechee hojii kana hojjettu guyyaa tokko immoo isuma kanaan deebitee wal argite. Yeroo wal argitutti akka nama gaabbee fi gadde ta'ee miskiina fakkaatee sossobate. Yeroo kana ishiinis miskiinummaa isaa fuula isaati irratti ilaalte tole jettee fuutee mana ishii wajjin galte. Guyyaa mana ishii wajjin galtu sanitti erga mana ishii wajjin galtee achuma bula waan ta'eef bulee jechuudha. Halkan qixxee yeroo ga'u garuu ukkaamsee akka isheen hafuuraaf sagaleen baafannetti ukkaamsee ishii ajjeesee ishii qaqqalee ishii balleechee ofiisaatii deemee harka poolisiitti kennate. Egaa shamarran koo viidiyoo kana keessaa waa hedduu barattu. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jechuudha. Jabaadha warroonni gaa'ila hin ijaaranne, warroonni bultii hin ijaaranne, kan bultii ijaarratanii biyyaa baatan warroota eebbifamtan. Sababiin isaa bultii keessan maatii isin ijaare yoo ta'e, nama beektan wajjin bultii ijaarrattan yoo ta'e, dhugaa isiniin jedhaati bultii keessan jabeeffadhaa qabadhaa. Waggaa dheeraallee biyya ormaa hin taa'ina. Bultii keessanitti galaati abbaa manaa keessan qabadhaa jechuudha. Anaan dabalatee isin bichaa osoo hin taane. Egaa warroonni bultii hin ijaarranne osoo bultii hin ijaarratiin maatii keessanirraa biyyaa baatanii jireenya keenyaaf jireenya maatii keenya jijjiirra jettanii haa ta'uti garuu onlaayiniidhaan nama garaagaraa bartanii jireenya wajjin ijaartu. Ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Onlaayiniirra wal baranii namoota tokko wal baranii jechuudha. Jaalalleedha jedhee itti haasa'ee laphee ishii keessaa hatee akkuma nama qaaman isa beektutti itti qaaman ishee beekutti itti haasa'e ishiinis bakka akkuma waan qaama wal bira geechanii itti haasoftanii jechuudha. Qalbii sin keessaa fuudhee viidiyoo garaagaraa sin haasofsiifatee qaama keessa sinirraa waraabbatee erga sinitti taphatee garuu waa hedduu sin mudata jechuudha. Haa ta'u nama tokko jaalachuun duratti namni onlaayiniidhaan hin jaalatamu. An akka kootiitti jechuudha. Akka waleetitti ani jaalallee onlaayiniidhaan hin baafadhu. Nama onlaayiniidhaan laalee nama jaalachuu hin danda'u jechuudha. Haasa'a namaa laalee nama jaalachuu hin danda'u. Suuraa namaa laalee nama tokko jaalachuu hin danda'u. Maaliif jennaan akkamittan nama jaalatu namni kun eenyu ilma eenyuti eechaa bahe nama akkamiiti jireenyi isaa akkami maal keessa jira mucaan kun kan eenyuti dhalataa eechaati biyya kamii dhalate maatiin isaa eenyu gosti isaa eenyu jedhee osoo hin beekin oluma ka'ee jaalalatti seenu dhugaan siniin jedhaa miti reeyyan. Maaliif jennaan nama tokko duuba isaa erga hin beekne namummaa isaa erga hin beekne ani ebeluudha ilma ebeluu tan jedhama jettee innimti qofti maqaa isaa qofaa fi maqaa abbaa isaa natti himeef maqaan inni natti himeef maqaan abbaa isaa sun isa dhugaati moo isa dharaati kanas adda baafachuudha. Ijoollee baay'een jechuudha namni tokkichi jechuudha maqaa garaagaraa baafachaa shamara hedduu janajjanii maallaqa kan irraa nyaatu jira. Namni tokkichi jechuudha. Asiinis si janajjan achis deemee hiriyyaa ta'e maqaa biraa baafatee immoo nama biraa fakkaatee janajjan. Kaaninis akkas ijoolleen akkasitti gowwoomtanii hedduun keessan bilaasha baddanii biyya ormaatitti hojjetattanii maallaqa waggaa 7 keessattuu ishee jedhu maallaqa waggaa 8 gillasabii tokko irratti gadi naqaa jirtan baay'ee keessantu jira. Mee gattaati of ilaalaa hundumti keessanuu jechuudha. Maalifan biyyaa ba'e ani maafan hojjechuu biyyaa ba'e dhiira onlaayiniidhaan jaalachuuf immoo
jireenya maatii kiyya kaleechaa sanii fi jireenya kiyya kaleechaa san jijjiiree gara biyya abbaa kootti deebi'ee yoo waaqayyo gaa'ila koo naa eegee gaa'ila koo nama naaf ta'u naa eegee anis biyya galee nama gaarii argadhee gaa'ila ijaarradha jettanii yaaddumoo ollaan irra nama tokko bartanii amma bakka jireenyi naaf ta'e nama argadhe jettanii jaalattu. Dhugaan isin jedha shamarran akkasii sirriitti of ilaala gattaati jechuudha. Inni obboleettiin keenya kun sababni lubbuun ishii darbuu danda'e maaliif yoo jettanii sababa nama kana biyya hojii biyya gaambeellaa keessatti wal bartee jireenyaa hariiroo jaalalaa waliin eegaltee erga namni tokko innis ishiinis jechuudha hojii achi keessatti hojjetu innaa wajjin bultii eegalte. Guyyaa kanitti garuu waa'ee isaa eenyummaa isaa gaafa bartu garuu isheen isa beektuu fi inni nama biraa ta'ee itti mul'ate jechuudha. Yeroo kana aariidhaan ofirraa ariiti. Haa ta'uutii inni immoo ana abbaa manaa kooti sirna ari'uu hin dandeessu jedhee nu haga lubbuu ishee baasuu danda'ee jira jechuudha. Inna wanti nuti harka keenya ofitti finnu wanti harkisnee gara jireenya keenyaa finnu booda lubbuu keenyallee dhabamsiisuu akka danda'u viidiyoo kana keessatti sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan namni kamiyyuu eenyummaa ofii beekee kabachiisee gaafa hojjette dhiirsan dhaba abbaa manaan dhaba nama na fuudhuun dhaba dhaabbadhee na hin jedhin namni biddeenni kee jedhe biddeenni amma fakkeenyaaf ani akka mataa waleetti jechuudha. Akka waleetti jechuudha akka nama tokkootitti kan kiyya naa jedhe taa'een na eegaa jira jechuudha. Wanta kiyya jedhe san eechayyuu na jalaan dhaqu biddeenni anaaf waaqayyoon biddeenni kun kan keeti bakka ganama ana biratti si xaafame yoo naan jedhe biddeenni kiyya sun ni shaaggata malee namni takka na jalaa nyaachuu hin danda'u. Waxiin kiyya sun ni shaaggata malee namni takka na jalaa dhuguu hin danda'u. Kanaaf ofitti amane kaayyoon manaa ba'eef hojjedhee biyyatti deebi'uudha malee onlaayinii nama tokko itti sixxanii bartanii qaamanuu osoo beekanii jechuudha. Nama tokko qaamanuu shamarumtu wajjinis baradhu nama tokko ta'u ganda biraarraa dhufe taanan nama san duuba isaa hin beektu taanan eenyummaa isaa hin beektu taanan namni kun eenyudha ilma eenyuti warri keenya beektanii abbootiin keenya yeroo dur intala irraa kadhatan jechuudha. Maal duri abbootiin keenya jechuudha nu argee jira yeroo intala irraa kadhatan an akka mataa kootti yeroon kadhatamutti isa na fuudhu kana sirriitti qora oduma beekanu ilma ebeluu akka ta'e odoo beekanu deebanii mucaan kun mucaa akkamiiti ni hojjeta ta'a ni xaarra ta'amoo ni dhuga mana maxaxxii taa'amoo boru intala teenya bulfachuu danda'amoo akkanumaan intala keenya kadhate moo jedhanii qoratan jechuudha. Intala yoo kadhatan yoo ganda hin beekne irraa yookaan immoo fakkeenyaaf xiqquma biyyatti gandumti naannumti garagaratu jiraamtire namni sirriitti naannumarraayyuu ganda jira ganda kana kan waliin beekne jira. Gaafa intala isaanii san ganda biraarraa dhufanii kadhatan abbaan firaan namaan gaafachiise ilmi ebeluu an jedhamu ilmi akkanaa ilma akkamiiti warri isaa akkami gosti isaa akkami mucaan kun mucaa akkamiiti in hojjeta ta'a hin xaarra ta'a intala teenya boru bulfachuu danda'a jedhanii qoratanii gosa waa hunda jechuudha. Akkanatti gaa'illi ni ijaaramu akka qaldiitti jettanii onlaayinii irraan akkanumaan jaalallee jettanii ofitti taphattan gaa'illi waa hedduun qoratama beektanii haala saniin qoratamee wantoota garagaraatiin qoratamee warri kun natsaadhamu ija qabumu warri kun nutsuudhamu qomaaxaa qabumu warri kun akkam gosti isaanii akkam gosti maraxameeti jechuudha. Intalli sun kan kennamtu warri keenya haala kasaniin intala ofii kenna malee ilmi dhiiraa tokko dhufee kadhateetuma intala san ol fuudhee kennuu hin danda'u jechuudha. Kana eenyunuu hin beeka. Har'a isin immoo jaalala jettanii jettanii onlaayiniidhaan nama tokko jaalattanii bifa laaltanii mucaan kun hin bareeda jettanii dhaxxanii itti lixxanii booda jireenya keechas jalaa balleessuu danda'a waan ta'eef lubbuun keechanis darbuu dandeechi waan ta'eef hadaraa keessa waan akkanaatirraa of eeggadhaati. Birri kushiinaa madaamii keessatti argattan olirra buufadhaati yoo qabaattan mana amantaa keechaan gargaaradhaati saniin booda gara biyya keechanii galaati jireenya maatiin siniif haa ijaaru bultii maatiin siniif haa ijaaru kan sin barbaadu maatii keessan bira haa dhaqu saniin boodatti maatiin keessan ilma san qoratanii itti siniif haa kennanii gaafa san isaanillee yoo wal dhabdanii gara maatiitti deebitan sini namarraa bareeda jechuudha. Garuu har'a onlaayiniidhaan
jaalatanii gaafa isas dhabanii gaafa mooyyuu jireenyas dhabanii maatinuu jechuudha walii gadi zooraa baatee biyya ormaa zooraa baatee dargaggeessa duuba deemtee har'ammoo deebitee nutti as galtee jedhanii sin arrafu jechuudha. Nageenyaan argattan jechuudha mana san keessatti. Kanaafuu adaraa keessanii kaayyoon mana nama baase kan biraa jireenyi kan biraati jechuudha. Kanaaf ijoolleen gaa'ela ni ijaarranne Kirritti sirriitti of eeggadha. Yeroo ammaa baay'een viidiyoon qullaan qaama qullaa ollaan irratti ol yaa'aa kan jiru ijoollee gaa'ela hin godhannirraa jechuudha dhugaa. Ijoollee gaa'ela godhatanirraa osoo hin taane ijoollee bultii hin ijaarrannirraa jechuudha. Ijoolleen bultii ijaarratan abbaa manaa isaaniitti haasa'u. Abbaan manaa isaanii immoo maallaqaan isaanii jijjiiru. Abbaan manaa ofii maallaqaan nama jijjiiru. Jaalallee sobduun garuu maallaqaan nama jijjiirtee qaama ofii nama waraabsistee saniin booda qaama keessan maallaqaan nagadatti jechuudha. Abbaan mana kee garuu qaama kee maallaqaan hin nagadatu. Sababiin isaa kan isaa waan ta'eef. Kanaaf hordoftoota kiyya qaamni dubartii tokko kan nama tokko qofaadha waan ta'eef hin qalladinaa, qaama keessanitti hin taphatinaa, jireenya keessanitti hin taphatinaa, kaayyoo manaa baataniifis hin dagatinaa. Namni kaayyoo manaa ba'ee dagate namaayyuu miti waan ta'eef adaraa keessanis hin jira. Turtiin wajjin gootaniif galatuma. Baay'ee.